Jaayir. Tolleen kadhannaa. Guddaa goonessi galateeffannaa Waaqayyo Abbaa keenyaa uumaa samiif dachii kanaa kan taate galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Eegumsa kee kana keessatti nu gootee cabuu lafee malee dhangala'aa tokko malee nu gargaartee lafa kana geenyee yaa Waaqayyo gooftaa akkasitti argamnuuf carraa nu laatteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Sa'aatii ammaa kanattis fedha kee kan dubbii kee waliin qo'achuudhaaf jenna waan ta'eef maqaa gooftaa Yesuusiin yaa Waaqayyo ati nu wajjiniin ta'e. Hamaan dukkanichaa immoo inni yaada keenya qabuu barbaadu maqaa gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Qilleensi kun haa qulqulleeffamu. Yeroo hafe dabarsinee itti kenneerraa ati nu wajjin ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ameen akka jedhuuf yeroo isin kennine. Akkuma qabu ameen jedhameera. Faarfatameera jedhu duratti otoo hin faarfatin jechuudha duratti. Akka waan faarfatanitti ilaallaa. Irraa kaanaa waraaban jira. Namoonni akka waraabamne barbaadan uffachuu dandeessu. Yaada kanatti bu'an Luqaas boqonnaa 5 warri dhuftan baga nagaa dhuftanii warri ganaa dhuftan warri YouTube irratti ilaaltan kana fakkaatan inni Waaqayyo isin haa eebbisu. Kun sagantaa dorgommii gaafii deebii keenyaa kan torbanitti si'a tokko goonu kan wangeela Luqaas keessa jirra amma badhaasa marsaa sadaffaa irra yeroo kanaatii fi badhaasa marsaa sadaffaa keenyan yoo gooftaan jedhe haadha xumurraa. Kanaan booda immoo akkaataa haaraadhaan immoo badhaasa haaraa bifattiin qo'annoo deemna. Naayinaa'u isin hundumtuu rakkina garaagaraa yeroon keessan waan garaagaraatiin akka qabu beekaa. Kanuma keessatti immoo anis akka yeroon koo qabamu akka rakkina dhuunfaa kootii qabu irraa fudhata. Kallattumaan madaanis irraa kaana. Madaanis akkami qo'attee dubbiftee macaafa qulqulluu. Gaaffiiwwan keenyaan sheerii sii godha. Gaaffiiwwan anan sheerii sii godhu kana ilaalteetu deebii nuu kenna. Kana booda kan kee guutummaatti xumurree gara hir'ataatti deemna. Yoo akkam ta'e gaaffiin baay'ee namoota irraa rakkisu gaaffii gara dhumaati. Gaaffii gara dhumaa yeroo guba'ee yoo yaade si'ala hanqisuu hin danda'a jechuudha. Duraan abbabaan dhufee ture nama tokko qofatu ture. Nama kallattiidhaan gaaffiiwwan kan keessaa dhugaaf soba tokko filatta. Isin qaqqabeera miti isin mul'ata. Mul'ata. Gaaffii dhugaaf sobaa kanan qabaa achi keessaa tokko filatta. Gaaffii lammaffaa naaf haa Gaaffii ta'u. lammaffaa sitti dubbifata sagalee olkaasitti deebisa jechuudha. Okkee Yesuus qarattuu sanyii Leewwii tokko argee na duukaa bu'i jedheen. Eeyyan dhugaadha. Gaaffii tokkoffaa Yesuus qarattuu sanyii Leewwii tokko argee na duukaa bu'i jedhee sakandii 10tti waan sirreeffattuuf waan jettu yoo qabaatu isin eegaa yookiin immoo natti himi. Dhugaadha. Deebisaa sobaa wangeela Luqaas boqonnaa 57tti maqaa isaatu Leewwiidha malee sanyii isaa miti achirratti kan barreeffame tarii sanyii isaa yeroo biraa dubbifu. Kan sinaa eebbisu gaaffii lakkoofsa lammaffaan filannoodha. Tokkoma 5 keessaa. Lammumarra naaf haa deemu hundisaa. Hundisaa lamarraa anatu si dubbisa. Kan armaan gadii keessaa kamtu addaa? A. Warra jireenya qajeeltoo jiraatan waamuuf hin dhumne. B. Warra qarattuuf akka seeratti hin jiraanne wajjin maaliif nyaattu? C. Yesuus Leewwiidhaan na duukaa bu'i. D. Waaqayyoo duwwaa malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a jedha. Kan adda ta'e filata. Yoo barbaadde irra deemuu danda'a. Sakandii Himee kan filadhaa keerra naa deebi'ee. kan adda ta'e A. Ani warra jireenya qajeeltoo jiraatan waamuuf hin dhufne. B. Warra qarattuuf akka seeratti hin jiraanne maaliif wajjin nyaattu? C. Yesuus Leewwiidhaan na duukaa bu'i. D. Waaqayyo duwwaa malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a? Baadha. B. Waan sirreeffattu yoo qabaatte yeroo muraasa siif kan kennu. Baadha. Maalidhaaf kan baay'atu? Sababii qabdaa? Yesuus akkas hin jenne kaa isaantu akkas jedhe malee. Okay. Okay. Daawoo eenyutu jedhe? Waaqayyo cubbuu namaa dhiisu. Waaqayyo malee cubbuu namaa dhiisuu kan danda'u jira kan jedhan Fariisotadha.
Kan adda ta'ee jira. Deebinsaa daadha. Daan irraa kan isa gargar godhu iddoo dhagni namicha agar tokko du'etti dubbatame Luqaas 5:21 warri kaan hundumtuu mana Leewiitti kan haasa'amanidha. Gooftaan sinaa eebbisu lakkoofsa sadaffaa mormii yoo qabaatte dhumarratti siin kenna. Dhumarratti siin kenna yoo qabaatte. Lakkoofsa sadaffaan akkas jedha. Luqaas 5:1 Yesuus namicha lamxii fayyisee akka seera bakka duwwaan abboomettis fayyuun kee hundumatti waa mul'atuuf kennaa kee dhiyeessii jedhe. Seera Musee. Akka seera Museen abboometti deebisaa Musee Luqaas 5:5 akka seera Museen abboometti dhaqee akkas godhii jedhe. Namni gara jalqabaarra dhufu advaanteejii qaba. Gara boodarra warra deebistan advaanteejii qabdu. Wantoota asitti jedhame tarii gaaffii keessa wajjin fakkaatu qabaachuu dandeessu waan ta'eef isa kana immoo itti qophooftu jechuudha warri ammareefoo. Akka seera Museen abboometti jedhee gaaffiin itti aanu diinni kee akka hin gammanneef gaaffii arfaffaadha. Luqaas irratti macaafni qulqulluun cufamaadha. Waa'ee waamamuu Leewwii ilaalchisee waan yaadattu maaltu akka ta'e gaaffiif deebii isaa irratti dubbadhuudha. Yaada keessaa dubbadhu. Waa'ee waamamuu Leewwii. Yesuus yeroo achi beetti kottu na duukaa bu'i ittiin jedhee Leewwiinis immoo hunduma isaayyuu dhiisee isa duukaa bu'e. Kana jechuun yaani jireenya keenya keessatti wanta nuti itti qabnee jiru dhiisnee Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu akka qabnu isa duukaa yoo buune immoo bu'aa argachuu fayyina argachuu akka qabnu. Ibsa kenna hin jenne wanta achitti ta'e dubbadhu. Maaltu ta'e, maaltu nyaatame, maaltu dhugame, maaltu deeme, maaltu taa'e, maaltu kufe, maaltu cabse jedhu. Okay, yeroo sanatti achitti maaliif warra Leewwii wajjin warra akkasii wajjin jedhanii kan isaan irratti dubbatan jechuudha. Gaafa inni isaan wajjin taa'ee nyaata sana nyaatu farisoonni yookiin barsiisonni seeraa suni Kiristoos Yesuus irratti hin kaane jechuudha. Kana booda inni immoo deebisee namni fayyaan qorichaan barbaadu. Ani warra dhukkubsataa fan fedhe. Ijoon isa kana warra kaaniifis yeroon gaaffii arfafaa irratti waa'ee akkasii irratti kunin yeroo jedhame kana maaltu ta'e minaan yeroon siin jedhu wanta achi irratti jedhame keessaa yaadachuu dandeessu. Dhuma irratti garuu ibsa kenni yeroon siin jedhe keessa kee keessaa waan jiru macaafa qulqulluu ilaalaa dhuma irratti gaaffii shanaffaa macaafa qulqulluu ilaalaa keessa kee keessa wanta jiru. Ani immoo akka kanatti kana hubadhe namootaaf kanatu gargaara seeruudha. Gaaffii shanaffaa Luqaas 5:27 waa'ee waamamuu Leewwii 32tti ilaalchisee ibsa kenni jedha. Macaafni qulqulluun banamaa. Macaafa qulqulluu bantee ibsa kennuu dandeessaa jechuudha kanarratti sirriitti. Daqiiqaa tokko kennan. Yaani Leewwii jechuun yeroo sanaaf akka seera Waaqayyootti kan hin jiraannedha. Haa ta'u garuu Kiristoos Yesuus gaafa kottu na duukaa bu'i ittiin jedhu immoo jireenya qajeelaa jiraachuudhaaf jechuudha. Inni kanaafiyyuu iddoo sanatti namoonni irratti gunguman akkamitti nama cubbamaa kana wajjiniin nama jireenya isaa hin beekne keessa jiru kana wajjiniin namni kun erga barsiisaa ta'e wajjiniin dhiyaata jedhaniitu sababii kanarraa kan irratti gungumanii inni immoo iddoo sanatti namni dhukkubsataa namni fayyaan qorichaan barbaadan dhukkubsataadhaan fayyaan jedheefi nama badde sana barbaadu akka dhufe Leewwii sana nama jireenya Waaqayyootiin ala heeru sanaadha kan inni argate waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti nuuni isarraa Waaqayyoon lafa banneetti barbaade waan nu argateefi akka Leewwii sanatti waan hundumaa dhiisnee duuka gaafa buunudha kan jireenya qajeelaa jiraannuuf jireenya bareedaa arganna jechuudha. Gooftaan si eebbisuu ibsa baay'ee bareeda gaariidha. Gaaffii lamatti gaafadha. Gaaffiin tokko waan hundumaa dhiisanii duuba bu'uu jechuudha. Gaaffiin lammaffaan immoo Leewwiin akka jireenya qajeelaa hin jiraanne beektee wanta reefu. Okay, gaaffiin inni jalqaba maal jetteyyuu? Gaaffii hubachuu danda'uun qabxii qabaa. Gaaffiin inni jalqabaa waan hundumaa dhiisanii Yesuus hin duukaa bu'uu ennaa ta'etti maa ibsa? Okay, namni duukaa bu'u yoo jiraate maatii isaa maaluma isaayyuu dhiisee na duukaa bu'uudha. Jedhamu tiree sagaleessaa Kiristoos duukaa bu'u jechuun ofii kan aggananii Waaqayyoodhaaf jiraachuu jechuudha jedhee namanaa.
Leewwii jechuun immoo akka seera bara sanaatti qarattuu jechuun akka cubbamaatti waa yaadamuu fi akka seerota fariisotaatti akkasitti ilaalama. Sababii kanaaf qarattuudha waan ta'eef akka cubbamaatti ilaalu wajjin nyaatatti hin dhiyaatanii isaarri naqanii Kiristoos garuu sababii kanarra kan ka'edha jechuudha akka cubbamaatti kan ilaalamu qarattuu waan ta'eef dabarsee fudhata waan ta'eef. Thank you. Kana ijoon dubbisa kana akka dubbatu barbaade qarattuu waan ta'eef kan biraa waan hundumaa inni jedhu kanatti namichi qarata guuraa jira. Kana jechuun hojii isaa poozishinii qabaa akkoo nama guddaa nama taa'u hojii isaa dhiisee Yesuus hin duukaa bu'ee jechuudha. Amma iddoo kanatti. Kana booda akkaataan inni duukaa bu'e akkuma jetteedha. Amma iddoo kanatti garuu maatii isaa hin dhiibne. Maatii isaa ganaadha mana galee nyaachisa qopheessee waamee diqqisee jedhee sirtumaan dhiibnee hojii isaa galee. Garuu dhumarratti waan hundumaa sana duuka baay'ee nimti barattoota isaatiin kan nama biraati maatii isaa hundumaa waan jedhee. Qabxii argatte otoo maatiin dhiisinidha asitti kan inni waamame. Dursee iddoo hojiitti immoo manatti argate namichi. Abdii tanaa jecha nan dhabsiisin qabxiitti naa guuti. Qabxii argatte dhugaa qabxii argatte qabxii shan gaafatamte keessaa sadii deebite argatte miti dhirbas. Argatteetti. Yaa qabxii argatte yoo barbaadde lakkaa'uu dandeenya laata. Iddoo hojii qarattuu otoo jiru na duuka bu'u ittiin jedhe waan ta'eef manatti hin dhaqne. Achii ganaa waan hundumaa dhiisee duuka bu'eetu galee ganaa indaganaa nyaachisa qopheessee waan hundumaa jedheetu maatii isaa sha'u jedhee duuka bu'ee jechuu dandeenya samuudhaa. Amma garuu akkasumatti. Gaaffii na tibsite hundumaa argatteetta gaaffii shan keessaa sadii diinni kee kan gaaffii sadiin arganne yoo jiraate lama yookiin sadaffaa ba'uun kee waan hafu miti yoo diinni kee kan afur yookiin kan hin arganne yoo jiraate immoo tokkoffaa ba'uun kee waan hafu miti taankii gooftaan isaa eebbisuu baga nagaan dhuftee amma barbaadetti dhaggeeffattee yeroo dandeessu immoo deemuu dandeessa. Jiituu fi tokko maqaan nama biraa kan jedhu sana UAE kan jedhu sama ammaatti bananii hin jirani maqaa isaaniis narkaa badeera. Haalatti hanga dhaqaatti deemna namni kan biraa waan hin jijjiirreef amma dandeessee waan akkam yaada qabdaa dhumarratti madi. Baatetti fakkaata sirumayyuu maduma. Alright, hirbasaa gaaffii shantu siif jira siifis gaaffii shanan sana keessaa gaaffii dhugaaf sobaa filatta. Dhugaaf sobaa gaaffii sadii amma shanii kan jiran keessaa. Sadaffaa ta'u. Gaaffii lakkoo sadaffaa. Gaaffii lakkoo sadaffaa Luqaas boqonnaa shan keessaa gaaffii dubbifadhuuti deebisi. Luqaas shanii namichi dhagni isaa gar tokko du'e Yesuusiin yoo fedha kee ta'e na qulleessi jennaan Yesuus fedheera qullaa'e jedheen. Namichi dhagni isaa gar tokko du'e Yesuusiin yoo fedha kee ta'e na qulleessi jennaan Yesuus fedheera qullaa'e jedheen. Achitti gaa yoo fedha kee ta'e na qulleessuu ni dandeessa jedhee kanaafuu fedheera qullaa'e jedheen gooftaa Yesuus. Kanaaf yoo fedha kee ta'e na qulleessuu ni dandeessa jedha malee yoo fedha kee ta'e na qulleessi. Gaaffii isaa deebii isaa ta'ee yaadama garuu gaaffii isaa akkuma teetteedha deebiin isaa garuu akka teettee. Gaaffii isaa namichi dhagni isaa gara tokko du'e Yesuusin yoo fedha kee ta'e na qulleessi jennaan Yesuus fedheera qullaa'e jedhe. Deebiin isaa garuu akkasuma deebiin isaa dhiifama yeroo bal'asiin kennin deebiin isaa ati siinarii keenya deebiin isaa namicha lamxii tokkos jedhe malee namicha dhagni gara tokko du'e. Okay. Ini fotoan jala jira. Ay sorry, si argachuu goote. Madaali takkam. Nutti Anaaniyyuu koo maqaadhuma sanaa na dogongorsiistetu qabdu maal gana booda xiyyeeffannoo gochuun qaba. Torban tokko dubbifne. Ennaa waan ani lakkoofsichi meerra iyyuu inni nani wanta jedhu. Jechoota ishee akka kana baajame waan guddaa wanta baay'ee hiikasaa jiru malee jechoota sassalphaas gaawwaduu miti. Amma achirratti maal jedha baay'isee jira. Yaa gooftaa fedha kee yoo ta'e na qulleessuu hin dandeessaa jedhe. Baay'ee diteedii akka qo'atte arga. Dhuma irratti yoo tarii diinni kee si mo'achuudhaaf jedhee itti si dabaluu dandeenya hin beeku kana. Garuu yoo fedha kee ta'e na qulleessisa jedhu
baay'ee Ana xixiqqoo akka dubbiifti wannoodha. Garuu kanatti isa guddaa isaa jalaa baatee dhagni isaa gara tokko wannoo osoo hin taane lamxiidha. achiin dubbifne isa dhugaa dubbachuu. Gaaffii lakkoofsi lamaffaa filannoodha. Filannoo tokko kaasee Tokkoffaan marreessa jiru dhaqimee Anasii dubbisa isa kana. Luqaas 5 keessatti kan armaan gadii keessaa kamtu addaa'edha? A. Bartoonni Yohaannis si'a baay'ee hin soomu. B. Bartoonni Fariisotaa si'a baay'ee hin soomu. C. Bartoonni yookiin cuftuu keessatti Yesuus hin nyaatu hin dhugus. D. Bartoonni Yesuus cuftuu keessatti guyyaa dhirsi misirroo duraa fudhatamu hin soomu. Emeera deebiin Gaaffii lakkoofsa lamaffaa sakandii 30 qabdaddan dubbisee xumure boodamatti dhaggeeffadhu yoollee dubbisuu dadhabde. Kamtu addaa'edha? Kamtu adda? A. Bartoonni Yohaannis si'a baay'ee hin soomu. B. Bartoonni Fariisotaa si'a baay'ee hin soomu. C. Bartoonni cuftuu keessatti Yesuus hin nyaatu hin dhugus. D. Cuftuu keessatti bartoonni Yesuus cuftuu alatti guyyaa dhirsi misirroo duraa fudhatamu hin soomu. Guyyaa kan adda ta'edha miti? Kan adda ta'e. Dubbiin irraa hin cimte akka. Maal filan? Wanti dorgomtuun isin hin jedhe malee hundee? Ani daan jedha. Gara cabettaa yaasuun hin fi. Waan sirreeffatti yoo barbaadde sakandii muraasa siifan dabala gaafiin isaa natti cimee namatti tola. Ani daadhuman jedha. Okay. Deebinsaa daadhaa. Argatteetta. Baay'ee yorumallee otoo sii galuuyyuu baate yaada addaati. Inni kan hundumtuu jecha jarreen jedhan yookiin Fariisonni fi barsiisonni seeraa jedhan yoo ta'e kan dhumarraa jecha Yesuus dubbatedha jechuudha. Garuu bakki isaan itti dubbatan hundumtuu bakka tokkotti dubbatamanii garaagarummaa addaa kan jiran jechuudha. Daadha. Gaaffii ittaan isa kana argatteettaa fi kan dabala. Okay, gaaffii ittaan gaafiin ittaanuu bakka duwwaa guutaa tokko amma tokko 3 fi 4 tafe. Tokkumaa ta'uu lama. Luqaas 5 Yesuus gaaf tokko bishaan ciisaa bakka duwwaa jedhamu irratti bidiruurra taa'ee namoota baay'ee barsiiseera. Okay. Yesuus gaaf tokko bishaan ciisaa bakka duwwaa jedhamu irratti bidiruurra taa'ee namoota baay'ee barsiise. Genesaaret. Bishaan ciisaa. Genesaaret. Thank you. Lakkoofsa tokko irratti jalqabarra jira. Bishaan ciisaa Genesaaret jedha. Afaan Oromoo akkatti dubbifama. Thank you. Gaaffiin ittaanu deebii kennidha. Macaafni qulqulluun dhufama. Ofii 3-4 keessaa. Okay. Tokkumaa ta'u. Deebiin ati kennitu Luqaas 5 keessatti sammuu kee keessaa dhimma soomii ilaalchisee gaaffiif deebii achirratti ta'e wantoota yaadatti nutti himu. Okay. Waa'ee gaaffiif deebii dhimma soomii. Okay, dhimma soomii irratti Gooftaa Yesuusii fi namoota achi jirantu gaaffiif deebii adeemsisee isaanis gooftaa akkas jedhanii gaafatanii bartoonni Yohaannis hin soomu kan Fariisotaas illee akkasii kan kee maaliif hin soomne jennaan inni immoo guyyaa dhirsi misirroo amma bira jirutti namni akkamitti soomuu danda'a? Amma dhirsi misirroo wajjin jirutti soomuu hin danda'u. Erga dhirsi misirroo deeme garuu soomuu danda'u. jedhee deebiseefi. Deebiseefi itti dabalee gaaffii si gaafadha. Iddoon kun ibsameti garuu gaaffiin si gaafadha. Gaaffiin si gaafadha kuni tokkoffaa akka innaa kutaa kana dubbistuutti wanti jala muramee jiraachuu baate tarii jarri kun eeyyoonni yookiin eessa jiru jettee maal hojjechaa jiru jettee yaaddaa tokko lammaffaa
dabalataan fakkeenya biraatiin isaanii ibsite jedhama caalu. Fakkeenya biraatiin asuma dubbatte jechuudha yoo yaada. Waa'ee soomii irratti yeroo kaasu yommus jarreen kun deebisanii jedha. Kana jechuun kana dura waan ta'e haasa'aa turan jechuudha. Kanaarraa wanta ati beektu tilmaama uummataa keessatti jarreen sun eessa turanii dursa maal jedhamnaan deebisanii akkas jedhaniini waan ta'e dubbiin kana dura waan ta'e gochaa turan eessa jiru kan jedhudha jarreen sana. Gaaffii isa deessite booda indagana waan ati amma dubbatte kan erga xumuree booda indagana fakkeenya kan biraa dabalii fi haasa'e. Jecha akkanaa ibsuuf barbaada. Bakka sanatti maal jennaan inni gaaffii kana kaasaniif jechuu barbaadde miti? Eessa jiru? Hin dhaabatu hin ta'u moo charchiidha moo boodadha moo laga moo eessa too jiranudha waan akkasii otoo waa'ee maalii haasa'an deebi'anii waa'ee kanaatti darban jettee yaadda. Dhuma irratti immoo erga waa'ee soomii akkanatti kenne jedheeti fakkeenya kan biraatiin dabalee immoo maal jedheen jettee yaadda. Okay, akkuma kutaa sanaatti miti? Akka kutaa sanaatti. Okay, akka kutaa sanaatti namoota barsiisaa osoo jiruudha. Namoota barsiisaa jira. Innis amma waa'ee tsoomii kanarratti ibsa isaa irratti waa'ee tsoomii ilaalchisee gooftaa Yesuusii erga lafarraa ka'ee yookaan immoo erga ol ba'ee tsoomiin kan eegalee jechuudha. Isa kana ibsuudhaaf erga gooftaa Yesuus gara samiitti ol fudhatamee yookaan inni tsoomiin eegalee kana jechuun du'aa ka'uu booda jechuudha. Du'aa ka'uu boodadha kan tsoomiin eegalee. Ibsa gaaffii kootii baay'ee ispeesifikii akka taatu yeroo keenya fayyadamuudhaan malee baay'ee akka itti turte yoo ibsite baay'ee natti tola. Kutaa kanarratti lakkoofsa 33 maal jedhaa ittaan si dubbisa akka si gargaaruuf yommus jarreen kun deebisanii Yesuusitti dubbatanii bartoonni ekelee akkas ta'u jedhanii ni jedha. Otoo maal hojjetaniidha deebisanii akkas jedhanii amma waa'ee soomii qofa si gaafadhe sana dura jarri maal hojjechaa turanii maalitti otoo waa'ee maalirratti mata duree akkamii irratti haasa'aa turanii barsiisa jettee mata duree akkamii jedhee barsiisa ture jettee yaadda. Yoo immoo inni ammatti siin dhumne ta'e ammatti jaampii godhiitti edda akkas jedheen dhirsi misirroo gaaf duraa fudhataman soomuuf ga'een booda itti dabalee fakkeenya kan biraa waa'ee kanaatiif maal kenneef. Isa kana already deessisteetta garuu fakkeenya itti kennee akkamitti itti dubbatte. Okay, fakkeenya misirroon ala jechuudha. Deebiin inni deebiseef sirrii exactly kanatti deebiftee. Jarri gaaffii kana gaafannaa inni deebii kana deebiseef garuu akka isaaniif galu fakkeenya biraatiin itti meera. Fakkeenyichi maalidha? Waa'ee soomii ilaalchisee fakkeenyatti. Okay, ani egaa akkan jechuun akka yaadadheetti fakkeenyaaf kutaa sanatti dhirsi misirroo erga ol ba'ee yookiis immoo dhirsi misirroo galee tsoomuu danda'u amanatti tsoomuu hin danda'ani waa'een tsoomii isaanitti dhufuu hin danda'u kan jedhee. Jedheetu fakkeenya kenneef fakkeenya biraa waa'ee misirroo tollee. Isa kana exactly deebiseef garuu fakkeenya kenneetu fakkeenyaaf jedheeni waan biraatti kenne. Fakkeenyicha barbaadi yoo hin barbaanne isa kana keessatti bira itti dabarreetu booda itti mari'anne. Isa kana bira isin dabarsu kuni fakkeenya isaa waan sarara wayii ta'an. Sagalee kennuudhaaf yeroo muraasa. Okay, sakandii bira darbina. Okay. Ennaa amma ibsitu sii gala. Amma kallattii aananatu sii kenna naannoo isaa. Namoonni sun bakka turan ilaalaa wannoo jetta. Qabxii kee amma ammaatti hin daballee dhibne yoo isa dhumaa argatte isa kana tarii ilaallee yoo isa dhumaa dhabde immoo yookiin isa kana ilaallee wanti sirree jiru akkuma madaaniiti jechuudha. Akkuma madaaniiti. Okay, so gaaffii maaliifini ati siinarii isaanii waan taasisan irratti gadi qabaa jiru. Baay'ee bakka foonii gaariidhas. Gaaffiin ittaanu waa'ee soomirratti lakkoofsa kitaaba qulqulluu banadhuuti 33 kaasiti amma dhumaatti lakkoofsa 39tti nu dubbisi yoo nan dhaba jettee hin dhabda yoo nan argadhe jettee hin argadhe. Lakkoofsa 33 kaasee. Luqaas boqonnaa 5:33 kaasee amma 39. Daqiiqaa tokko si kennina gixxim goote ta'u akka madaanitti itti nu lallaba. Okay.
Yaa dubbisee miti yaaduma keessaa waan nu badhe. Hin dubbistan isa sana yaada keessaa isa kana hin dubbiftu. Isa kana yaada kee keessatti dubbisaatu nu ibsita jechuudha. Daqiiqaan keenya dhumaa yeroo kanatti mushawwaduu barbaadda fakkaata. Okay. Yemmus jarreen kun deebisanii Yesuusitti dubbatanii bartoonni kanarratti amma waa'ee tsoomii irratti gaafa ibsa kennu. Waa'ee tsoomii irratti gabaabumatti yommus kan jedhu tan dhufa rakkoon qabu. Waa'ee tsoomii irratti gaafa ibsa kennu bartoonni tsoomu. Bartoonni Yohaannis hin tsoomu, kan Fariisootaa hin tsoomu, kan keemmoo maaliif hin tsoomne jedhanii gaaffii gaafatanii gaaffii sanaaf deebiin ni deebise akkuma amma jennedha. Akkuma amma jennedha isa kanarra hin deebinu. Inni kun maal agarsiisa gaafa jennu Gooftaa Yesuusii yeroo sanatti isaan bira jira, bartoota bira jira jechuudha. Bartoota bira jira, isaan gidduu jira. Isa booda yeroon ol ba'e karaa biraa jechisaa yeroon ol ba'e yeroon isaan biraa deeme tsoomuuf jiru. Jarri kun tsoomuuf jiru jedhee isa booda fakkeenya akkas jennuuni kan inni dubbate. Omtinuu erbee uffata haaraa irra tarsaasee uffata moofaatti hin erbu. Erbee uffata haaraa irra tarsaasee isa moofaatti hin erbu. Maaliif yoo erbichi inni haaraan sun uffanni haaraan sun baduu danda'a jedhee isa booda fakkeenya biraa namni daadhii ba'aa erga dhugee booddee daadhii xophee hin barbaadu isa bu'aatu wayya jedhee yaada waan ta'eefidha. Kanaaf isa caalutti darbuudhaaf yookiis immoo Gooftaa Yesuus kan agarsiisu uffata haaraa sana agarsiisuunsaa uffata haaraa uffata haaraa irraa kutanii uffata moofaatti erbuun hin danda'amu. Maaliif balleessiidha waan ta'eef. Bartoonni gaafan ol ba'e gaafan lafa kanarraa deeme isaan gidduudhaa deeme maal ta'uuf jiru tsoomuuf jiru jedhe akkuma dura dubbadhe tsoomuuf jiru jechuunsaa du'aa ka'uu boodadha tsoomiin kan eegaleedha. Beektonni kitaabaa akka jedhanitti du'aa ka'uu boodadha kan eegale bartoonni kan eegalanidha. Kun kana yoo ta'u yommus kan jedhu immoo fakkeenyaaf yommus jarreen kun deebisanii kan jedhu asuma yoon ibsee ani warra jireenya qajeeltoo waa'ee Leewwii irratti hundaa'e ani jireenya warra qajeeltoodhaaf dhufe osoo hin taane warra karaarraa badaniifan dhufe warra barbaacha hin qabneefan dhufe kan jedhu ibsuu barbaadeetu. Inni kuni maal agarsiisa gaafa jennu warri jarri sun qulqulluu of godhanii ta'ani lafa sanatti jechuudha. Warri qaraxxuu kan akka Leewwii fa'aa cubbamaa namni wajjin nyaachuu hin dandeenye jedhanii waan yaadaniif maal jedhanii akkamitti bartoota Gooftaa Yesuusiin akkamitti wajjin nyaattu qaraxxuu faana jedhanii of qulqulleessuu isaaniiti. Kanaaf Gooftaa Yesuus sana ibsu otoo yeroo ilaallate. Gaaffii muraasaan si gaafadhaa akka kutaa kanatti akka Luqaasitti amma wanta addatti argite maaltu jira waan duraan nutti hin dirra. Waan duraan si gaafadheerraa wanta amma adda macaa argite. Tokko waa'ee erbee haaraa sanadha. Lammaffaan immoo irratti dabalata si gaafadhaa. Isuman deebisee si gaafadhaa. Fakkeenyaan isaanitti mee erbee uffata haaraa jechuun maal jechuudha. Inni kan biraa gara kan dhumaatti jira moofaa haaraan miidhumaa jechuudha. Inni kan biraa fakkeenya lama mitiire daadhii haaraa meeshaa isaa yookiin barmeela moofaa maal jechuudha kun. Isaan kana maal jechuudha itti hiikta akka mucaa keessa. Fakkeenya kun waan itti hiikamu qabaa jechuudha fakkeenya mitiire. Maal jechuudha. Jireenya haaraa Gooftaa Yesuusitti kan amanee jireenya haaraa argata. Jireenya haaraa sana gaafa jireenya moofaa isa dur keessaa baanetti deebinu jireenya haaraa sun baduusaa mul'isa jechuudha. Jireenya haaraa sun nu jalaa baduusaa kan mul'isudha. Kanaafidha jireenya haaraa mul'isa. Akka kutaa kanaatti jireenyi haaraan kamii jireenyi moofaan kamii? Jireenyi haaraani warra Gooftaa Yesuus bartoota Gooftaa Yesuus irraa baratanii ta'anidha. Isaan jireenya haaraati akka jireenya haaraati. Warri sun immoo beekamaadha. Maaliif nuti qulqulluudha jedhanii ofii isaanii qulqulleessanii warra kaaniin immoo cubbamaadha jedhanii adeemuun isaanii isaan kan ibsuu barbaade.
akka sirriitti isaan irratti ibsitu kan inni irratti tursiise gaaffiiwwan gaafatamte guutummaa 5 gaafatamte dhiire gaaffiiwwan gaafatamte kanan sana keessaa gaaffii afuriin sii kenna gaaffii madaanitti tokkoon caalte jechuudha namni gaaffii 5 deebisee yoo jiraate tokko si caala jechuudha itti walii gallaa moo itti waliin gala walii galla rakkoon hin jiru walii galuu baattee waan gootas alright madaanitti gaaffii 3 deebisuudhaan dhibbataan gaaffii 4 deebisuudhaan mammaa wal duraa duuba jiru nama gaaffii 5 deebisee yoo jiraate bakka kenna namni jiittuun fa'ii har'a hin jiru fakkaatan sanaayitti namoonni kan biraa warra amma dhuftan erga jalqabnee wagana kan dhuftanii yoonni maqaa mucayyoo kana baay'een harkabadha jaalanne kanati maqaan kee yoodha faantu fakkaata afaan ishirraa garuu sagalee hin dhaga'amu okay faantu wagana kan dhufte gaafiif deebii hirmaachuudhaaf immoo dhaggeeffachuudhaaf nan hirmaadhame inni hirmaatta taanaan gaafiif deebiin siif qophiidha faantu yoo mo'atte 5 deebinaan ati haala badhaasaa ta'uu dandeessa rakkoo gooftaan si haabisu gaaffii 4 fi 5ffaa qabu 4ffaa fi 5ffaa keessaa tokko filatta arfaffaa gaaffii lakkoofsa 4 dubbifattee sagalee ol kaaftee nu deebifte okay Yesus gara geessa saareetii bukkeetti bidiruu irra taa'ee namoota baay'ee barsiisaa ture. Dhugaadha. Sakandii 5 qabda waan saddeetti barbaada. Sakandii kanan kee dhumeera deebinsaa sobaa wangeela Luqaas 5:1 keessatti bishaan ciisaa jenereetaati yookiin bishaan gubbaa bidiruu Simoon jedhama malee bishaan gaara irra miti jechuudha. Gaaffiinsaa gaara. Gaaffii tokkoffaa Gaaffiinsaa gaara irraa jedha. nutis akkasuma ta'e jechuudha. Gaaffii itti aanu filannoodha. Anatu si dubbisaa 4 fi 5 keessaa tokko filadha. Kanaffaa. Gaaffii lakkoofsa 5ffaa filannoodha. Kan armaan gadii keessaa kamtu addaa? A. Sittan himaa ka'ii siree kee fudhadhuutii mana keetti galii. B. Namicha nanaa cubbuun kee hundinuu siif dhiigameera. C. Eenyu namichi Waaqayyoon arrabsu? D. Humtinuu erbee uffata haaraa irratti isaasee uffata moofatti hin erbu. Sakandii 20 qabda. Irratti deebi'uu nan danda'a. Filannoo. Filannoo. Irratti deebi'u moo yaalte? Sakandii 10 qabda. Caadhaan. Caa? Caa jettee? Okay, sagantiin kan yeroo dheeraa tursiisu meesti lakkoofsa 5ffaan kun filannoon daadha. Daan waa'ee soomiin wal qabatee yoo dubbatu warri kaan namichi dhagna isaa irratti tokko du'eef dubbatame ni jedha. Sirriidha? Sirriidha dubbatu? Okay. Kunillee akkas ta'ee egaa kallattii lamaan ilaalamuu danda'a. Isa kaan jecha Yesuus dubba nama otoo anaatii caan jedha. Jecha isa kaan namichi Waaqayyo arrabsu kun. Inni kun nama biraa dubbatee isa kaan garuu gooftaa Yesuustu dubbate. Kan armaan gadii keessaa kan adda isa qaba. Sittan himaa ka'ii siree kee fudhadhuutii mana keetti galii namicha nanaa cubbuun kee hundinuu eenyu namichi Waaqayyo arrabsu kuni haa kennamuuf jettaniire. Ani rakkoon kun. Anatu anaati caan filadha maaliif?
jecha sana warra farisootaaf saduqootaa jedhe waan ta'eef egaa kallattii lamaan deebisisuu danda'ama. Okay. Deebinsa. Mee amma kenninee fi booda irraa fudhanna. Edda jettanii bakka duwwaa gaafii bakka duwwaa sadii keessaa kan filate. Sadaffaa. Gaafii sadaffaan bakka duwwaan waan hundumaa dhiisee Yesuus duukaa bu'ee isa simachuudhaafis mana isaatti cidhaa guddaa qopheesse jedha. Leewwi. Deebinsaa Leewiidha. Leewwii Luqaas 5:29. Waa'ee Leewwii kanatti deebina. Amma itti namoonni macaafa qulqulluu qabdan Maatiyoos keessatti. Leewwiin kun Leewwiidha moo Maatiyoos immoo nama kan biraati immoo zarii isaatu Leewwiidha moo maqaa isaatu Leewwiidha seeruu dubbisaa. Okay. Waa'ee Leewwii thank you. Gaafii alright. Gaafiin itti aanu 3, 4 fi 5 bakka duwwaa jira. Deebii kenni jedha. Kan filatte? Shanaffaa. Gaafiin lakkoofsa shanaffaan waamamuu Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannis ilaalchisee macaafa qulqulluun cufamee jira. Otoo macaafa qulqulluun dubbisiin ibsa kennite. Waamamuu Yohaannis Phexros ilaalchise. Akkuma achirraa dubbifamu. Okay. Macaafni Phexros qulqulluun egaa okay. Phexros bakka qurxummii osootii qabaa jiranidha kan gooftaa Yesuus Kiristoos achi bitaa waamee kana booddee namoota kan walitti qabdu nafsaati jedhee kan waamee jechuudha. Na kana kan. Sitti dubbifamaa jira barreeffamichi. Barreeffamicha dubbisaa jirtaa? Waamamuu Phexros Yohaannis ilaalchise. Okay. Waama. Sakandii muraasa tan si dabalaa ibsa dabalataatu irraa barbaanna. Osoo qurxummii qabaatee jiranidha. Bakka qurxummii qabaatee jiraniiti gooftaa Yesuus Kiristoos kan osoo barsiisaa jiru. Sana booddee immoo qurxummii qabaa osoo jiran qurxummii bidiruu isaanii bukkeetti baafatanii fi ta'anii osoo jiran gooftaa Yesuus Kiristoos immoo bidiruu keessanii bukkeetti as buutaa jedhanii qurxummii bidiruu isaarra taa'ee osoo barsiisaa jiru. Sana booddee halkan guutuu itti dadhabaati akka bulan itti dubbatanii gooftaa Yesuus Kiristoos jabarsiisee xumuree kiyyoo keessan darbadhaatu qurxummii qabaa jedhanii nuti halkan guutuu itti dadhabaatii turre jechaanii turanii. Sana booddee Phexrosidha jecha kanan jedhu ergaa kiyyattee dubbii keetiif jedhee nan darbadha jedhee kiyyoo isaanii darbatanii qurxummicha qabanii. Akkasuma immoo isin hiriyoonni Phexros Yohaannisii fi Yaaqoob gara isaa dhufanii qurxummii sana akka gargaaran godhanii akkasuma immoo bidiruun isaan lamaan iyyuu hiite jechuudha warreen lamaan. Sana booda maaltu maal ta'e? Qurxummii isaanii fudhatanii galanii? Qurxummii isaanii sana erga fudhatanii booddee gooftaa Yesuus Kiristoosiin qurxummii isaanii achumatti dhiisanii gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaan aduu qabuudha jedhee. Thank you. Bishaan jeneraalaa kan saaret kan jiru irratti hin dubbanne barsiisaa kan jiru irratti hin dubbanne namoota naannoo sana jiran kan biraa irratti hin dubbanne waa'ee bidiruu haasofte kiyyoo qurxummii waa'ee cubbamummaa haasofteerta ta'e hin beeku waa'ee Phexros dhaastee dubbatteerta isa kana siifan kenna. Isa kana siifan kenna amma lakkoofsa taanu baay'ee bareeda gootee nutti ibsita jechuudha. Lakkoofsa taanu waamamuu Phexros ilmaan Zabdewoos ilaalchisee macaafni qulqulluun banamee jira. Daqiiqaa tokko si kenninanuu tajaajilta jechuudha. Amma yaada kee keessa itti ammoo macaafa qulqulluu ilaalaa galab gochaa akka nama tajaajilu. Fi yeroo keenyatti fayyadamu kitaaba qulqulluu dubbisisaa hin jenne daqiiqaa tokko keessa sakandii 10-15 fixxeerti. Amma miti kan qo'attan baay'ee manatti dubbiftanii waan dhuftanii kennaa ijaarratan galab gochaa nu tajaajilu.
Tuli kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos bidiruu isaanii jala gara bukkeetti akka butaniif ajajee barsiisuudhaa fi erga barsiisa isaa dhaabee booddee mootiin qurxummii omaayyuu akka isaan hin qabannedha kutaa kana keessatti kan arginu. Sana booddee Phexroosiin gara tujuba bukkeetti asii dhufadhu jedheeni yaa barsiisaa edaa kan itti dadhabaa fi mullee jechaanii ture. Sana booddee erga ati dubbatte garuu dubbii keef jecha kiyyicha hin darbanna jedhee kiyyoo isaa hin guute qabuu baachuu amma dadhabanitti ga'anii hiriyoota isaa mootiin ijaan hawwataniidha yookiin waammatanii isaanis sukanii qabanii bidiruun isaan lamaaniyyuu hin guute. Sana booddee hundumti isaaniiyyuu waan ta'e sana raajeffatan yookiin hin dinqisiifatan iddoo sanatti gooftaa Yesuus Kiristoositti Phexros akkas jedhan. Ani miila isaatti kufeeti ani nama cubbamaadha jedheeni ergasii gooftaa Yesuus Kiristoos mootiin kana booddee namoota hin sodaatini kana booddee namoota akka walitti qabdu jedheetu jecha kanatti jechuudha. Gooftaan isaa eebbisuu ibsa baay'ee gaariidha. Gaaffii tokko ni gaafadha. Kutaa kanatti lakkoofsa tokko amma 11 tajaajilii lallabeennee bakka sii kennee lallabde mata dureen isaa maal jettee lallabde? Yookiis himni ijoon kutaa kana keessaa maal jettee yaadda? Waan baay'eetu ta'e jalqabaa kaasee amma 11tti garuu hima ijoo isaa keessaa baaftee otoo poointii tokkoon keessee maal laaboodhaan aanaa dubbetti na tajaajilte? Kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin alatti waa tokko gochuu akka hin dandeenye garuu erga gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee wantuma hundumaa gochuu akka dandeenye jechuudha. Isaan alatti inni isaan bira hin jiraatin itti dadhabanii jiru. Garuu mootiin erga inni dhufee dubbiin gooftaa waa gochuu akka danda'u. Sagalee waaqayyo waa gochuu akka danda'u akkasuma immoo danda'ummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hubadhaa gooftaa akka kutaa kana. Gooftaa Yesuus hubattee mata dureen isaa akkasii jennee yoo fudhanne faayinaalii samariin isaa maal ture? Samariin isaa jechuun goolamni isaa akkam ture? Mata duree isaa jechuun waan ittiin goolamamuudha baay'ee yeroo baay'ee dubbistan namicha fayyisee dhuma irratti maaltu ta'e? Kana godhee dhuma irratti maaltu ta'e? Kana godhee dhuma irratti maaltu ta'e? Yesuus amma waa'ee qurxummii baay'isuu dhimmuma isaa miti kutaa kanatti. Gaaffii biraan si gaafadha'ee waan yaade waan irraa fudhate. Gaaffii biraan si gaafadha'ee waan yaade irraa fudhate. Yesuus kutaa kanatti dhimmuma waa tokkootiin kan waa'ee qurxummii baay'isuu. Kutaa kanatti dhimmi isaa dhimma jaroota kana fudhachuuti. Jara Yohaannis, Yaaqoob, Phexros. Jara kana fudhachuu qofaaf achi ture. Waan inni argates kana qofaadha. Kan inni qurxummii baay'isuu dhaqes, kan inni galaanatti achi nyaasisaa'es, kan inni rakkoon qabuun sodaatiin jedhees, dhumni isaa maal inni seensis ni kennaa jira wanti dubbachaa jiru. Jara kana qofa fudhatee deeme malee qurxummii miti wannoon isaa pooyintiin ijoo isaati. Gara dhumaattis ilaala waa'ee namicha maalii hunduma isaa ilaala. Gaaffii biraan si dabala kutaa kana bira darbineera. Gaaffii barbaadu kutaa kanarratti atiif hirphasaa walitti sin dhiyeessuufan. Amma gaaffii itti si dabaleetanii gaaffii hirphasaa wajjin gara akkamitti walitti sin fidaa isa jedhudha. Daqiiqaan keenya baay'ee waan dhumaa jiruu fi gaaffii hirphasaa wajjin walitti sin fiduun barbaade jechuudha. Malee argatti ittisa kana ibsa baay'ee si kenneera laa qabxii yoo barbaadde kun. Qabxii si kenneera. Qabxii kee ilaalladhu godaarratti maqaa kee irratti. Qabxii si kenneera. Okay, so hirphasaa wajjin akka qabxii walqixa isinii ta'uuf yaadeen turedha. Akkaataan siistamni ittiin hojjechaa jiru adda addaa. Okay. Asirratti waan tokko ibsa si kennuu barbaadete. Gaaffii adda addaa si daqiiqaa qabna. Nama kan biraa daqiiqaa 15 jecha addatti waan hojjennu gaaffinni keessumatti kan hirphasaaf kan kee baay'een isaa walitti dhufa. Hirphasaas akkasumatti gaaffiidhaan ilaalaa waan gochaa ture. Kana jechuun ani isin barsiisan jira miti waan ta'eef isin dhumarraa waliin taphachaa jira. Okay. Ati jechuudha ati. Faantun Maariqoos boqonnaa tokko lakkoofsa 16 baafattaa. Akkasuma yoo barbaadde Maatewos boqonnaa 4 qabadhaa ta'an isin jechaa jiru. Maatewos boqonnaa 4 yookiin kitaaba keessan banattanii irraa qabachuu dandeessu. Maatewos boqonnaa 4 18-22 Maariqoos boqonnaa 1 16 baafatti jechuudha. Hirpasaan
Maarqos meeqa nuti. Maariqoos tokko 16 fi Maatiyoos boqonnaa 4 18 amma 22 baafattaa jechuudha afaan sun hirpasaan waa'ee waawwamuu Leewwii ilaalchisee Maatiyoos 9 amma 13 fi Maariqoos 2 13 amma 17 achirra waan jirudha. Sorry waa'ee waawwamuu sorry gaaffiin kee waa'ee soomii ture miti. Maariqoos 9:14 Maatiyoos 9:14 amma 17 jedha asirraa. Maariqoos immoo 2:18 amma 22. Maariqoos 2:18 amma 22 fi Maatiyoos 9:14 amma 17 kan barbaadan irraa jalqabuu dandeessa. Eenyu maqaan ishee Faantu jalqabuu dandeessa irraan jalqaba. Kan keetti amma sitti nu qaachisa Maatiyoos boqonnaa 4:8 daqiiqaa 2 keessatti akka salphaatti Maatiyoos 4:8 baasee amma 22 ta'e. Daqiiqaa yeroo dheeraa si kennaa irraa hirphataa yoo argattametti kan kee haasa'uu dandeessa. Okay. Maatiyoos 9:14 kaaseetu miti reenko. Okay, 9:14. Okay, dubbisuu dandeessa. Yaa almost yaadni isaa tokko ta'uu danda'a waan ta'eef akka irratti ibsan yoo barbaade. Tole asitti fakkeenyaaf isa duraa faana wal bukkee qabnee gaafa laallu asii gaaffii kana kan gaafate bartoota Yohaannis. Bartoota Yohaannistu gara Yesuus dhufanii gaaffii gaafate. Nuti maaliif tsoomnaa? Bartoonni kee yoo hin tsoomanii jennaan deebiidhuma achitti deebisee ture deebiseef. Maaliif hiikni isaa tokkuma gooftaa Yesuus kan inni deebisa akkaataa barreessuu jara sanaatu addadha. Fakkeenyaaf Luqaas akkamitti akka barreessee fi Maatiyoos fa'aa akkamitti akka barreessan akkaataa barreessuu isaaniitu addadha. Asitti gaaffii kan gaafate akka Maatiyoos barreessetti kan gaafate bartoota Yohaannistu dhufee Yesuusin gaafate. Akka asitti immoo yommus jarreen kun deebisanii Yesuusitti dubbatanii bartoonni Yohaannis si'a baay'ee hin tsoomu hin kadhatus bartoonni Farisootaa immoo akkasuma godhu bartoonni kee garuu hin nyaatu hin dhugus jedhaniin. Yommus jarreen kan jedhu kuni warra gararraatti ilaalle. Achi keessa immoo akkuma dura ilaalaa turre bartoota Yohaannis jedhee kan barreeffame caafame hin jiru. Kan inni namoota wajjin dubbataa ture namoonni ani jireenya qajeeltoo warra jiraatanii warra gaaffii itti kaasa waa'ee Leewwii ilaalchisee. Nuti akka ceetuun barbaada Maariqoos keessatti taa'an. Maarqoosii dhaquu. Maariqoos 2:18 amma 22 kan jiru irratti waan muraasa akka nu jettu. Okay, Maarqoos. Bartoonni Yohaannisii fi bartoonni Farisootaa hin tsoomu turani. Jarreen tokko immoo dhufanii Yesuusiin bartoonni Yohaannisii fi bartoonni Farisootaa maaliif tsoomu? Bartoonni kun immoo maaliif hin tsoomanii jedhani. Jarreen tokkodha. Isaan sun achiyyuu warra waa'ee Leewwii gaafachaa ture isa booda jireenya qajeeltoo warra jiraatanii miti kanan dhufe jedhee deebisee fi namoota wajjin dudubbachaa ture yommusuma jedha Luqaas irratti akka Luqaas barreessetti jechuudha. Namoota sana akka shakkinutti kan Luqaas keessaa warra waa'ee Leewwii gaafachaa turedha. Akkamitti nama mana qarattuu seena jedhee warra gaafachaa turetu dhaqee gaaffii dhiyeesseef. Asii garuu tokkicha gaafadheen xumurra yeroo keenya daangessuu fi gaaffeen anti gaafadhu gaaffii baay'ee bareedda. Macaafni qulqulluun iddoo tokkotti jarreen warra Yohaannis jedha, iddoo tokkotti jarreen sana jedha, iddoo tokkotti kana jedha, sana jedha, kana jedha. Tokkoffaa akka yaada dhuunfaa keetitti kutaa kana gaaffii kana kan gaafate eebeluu ta'a jettee kanatti yaaddu. Inni lammaffaa immoo garaagarummaa macaafa kana gidduu baay'ee guddaa jira. Baay'ee macaafota amma dubbifne gidduu sadan gidduu garaagarummaan baay'ee jira. Garaagarummaa kana akkamitti walitti araarsinee dabalirraa macaafa qulqulluun dhugaadha jechisiisuudhaaf garaagarummaan kun ejjetiidha.
garaagarummaa amma kanaa kan fide hafuura qulqulluu itti yaadamu maanni yookiis amma kan keetti immoo jara kamtu gaaffii kana gaafatetti tilmaama mataa keetiin fudhachuu Okay. Egaayu fakkeenyaaf akka Luqaas irratti ilaalletti jarreen jedha iddoo baay'eetti jarreen jedha asitti immoo bartoonni Yohaannis dhufanii jedha adda baasee jechuudha. Otoo bartoota Yohaannisitu gaafate ta'e akkaataa yeroo baay'ee waliin faalleessu macaafni qulqulluu waliin faalleessu akkaataa barreessuu isaaniiti malee akkaataa barreessu amma fakkeenyaaf Maatiyoosi boqonnaa 28 barreessuunsaa warra kaan irraa waan baay'ate waan boqonnaan isaa dheerateef akkasitti warra kaan irraa adda yaanni warra kaanii dogoggora jechuu hin dandeenyu. Akkaataa fudhannaa isaaniiti irra deddeebiin barreessuu danda'a jechuudha. Irra deddeebi'ee barreessuu danda'a. Luqaas immoo isa Yohaannis isa Maatiyoos dheeressee barreessee gabaabsee yaada ijoo fudhatee barreessuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka yaadutti bartoota warri kaan dhufanii amma fakkeenyaa Maatiyoosii bartoota Yohaannistuu gaafateedha. Iddoo sanatti immoo jarreen jedha. Jarreen tokko dhufaniidha. Jarreen tokko dhufanii maal jedhanii bartoonni Yohaannisoo hin tsoomu. Bartoonni Farisootaaf akkasii. Gaaffii ati kan fudhattaadha garaagarummaa kana maal goona? Akkamitti macaafa qulqulluu wajjin waliin firoomsinaa kana lamaffaati isa kam yoo fudhatta? Dhuunfaa keetti. Egaayyuu anan fakkeenyaaf kun amma yaada lamadha waan ta'eef dirqama isa lama warri lamaan sun barreessan hin fudhaa jechuudha. Wayiifuu lama ta'anii barreessan. Akka kutaa kanaatti kallattiidhaan bartuu Yesuus kan ture eenyuun warra barreessan kana keessa? Akka kutaa kana barreessanitti warra barreessan keessaa bartuu Yesuus kan ture eenyu? Maatiyoosi. Alright. So nama isaan argine tokko nama fagoo jiru amanta. Karaa sana dhumnaan egaa Maatiyoos bartoota Yohaannisiidha. Amma Maatiyoosii qaaman Yesuus Kiristoosii wajjin ture. Bartuu Yesuusitis. Okay. Ifama asina jedhanii Maatiyoosii bartuu Yesuusitti qaaman wajjin ture. Dogoggoruu danda'a bifa biraatiin barreessuu danda'a ture. Yesuus si'a lama gaafatamne gaafii kana. Si'a tokko qofa gaafatame. Namoonni kun hundumtuu si'a adda addaatti kan barreessan taateen sun si'uma tokko ta'e. Garuu Maarqoos yoo laaltanii Maarqoos inni barreesse kun sirumayyuu Yesuus Kiristoos argeeraa ta'e gaaffii qaba miti. Luqaas sirumayyuu Yesuus Kiristoos ijaan argeeraa kan jedhu gaaffii qaba. Achi keessa ani fudhadhaa isin jechaa hin jiru. Tilmaama macaafa na dubbiftan. Namni Maatiyoos jedhamu garuu qaaman Yesuus wajjin. Alright. Isa kana irratti sinnoo wadhu isin wannoo jedhu samma ishiin ibsitutti faantu gaaffiin kee gaaffii wannoo ture. Gaaffii waamamu ilmaan Zabdiyoos fi Phexros fa'ii ture. Irratti wangeelota nama asii kenne keessaa dubbiftee qo'atteef ta'ee yaada ibsa nuu kennite. Okay, Maatiyoos boqonnaa afur lakkoofsa 18 irratti kan nuti arginu garaagarummaan kutaa Luqaas boqonnaa 5 keessaa kutaa kana keessatti bartootuma sana waan yaa ta'u iyyuu malee iddoo sanatti Iisaa bishaan geexxe maqaa isaa kana danda'ee waamu iddoo sana bukkeetti kutaa kanarraa fi Maarqoos keessatti Galiilaatti laga Galiilaatti jechuudha bishaan Galiilaa bukkeetti kan isaa waame. Kana hundumaa keessaa osoo isaan qurxummii qabachaatii jiran yookiin immoo hojii isaanii qurxummii kan qaban hojii isaanii kana dhiisanii gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaatii na duukaa bu'aa. Kana booddee nama kan walitti qabdanan sun godha kan jedhee fi lubbuu bu'aa Kiristoos yookiin mootummaa Waaqayyootiif akka qopheessanidha jechuudha. Waan hunduma dhiisanii hojii isaanii sana dhiisanii isa duukaa akka bu'aniif barbaadeetiin biraan irratti. Kanan argata. Maarqoos irratti immoo Iisaa bishaan Galiilaati. Osoo isaan bidiruu ammas qurxummii qabaatee jiranii na duukaa bu'aa jedhanii. Maaliif isa duukaa bu'anii nama kan walitti qabdanan isin godhadha jedhanii itti dubbata jechuudha. Isaanis immoo bidiruu isaanii achumatti dhiisanii isa duukaa bu'an. Kana keessatti egaa Yohaannis ilmaan Zabaadiyoos lamaan
isaanillee kiyyoo isaanii yookiin bidiruu isaanii tottolfachaa osoo jiran isa sana dhiisanii isa duukaa bu'anii jechuudha. So kutaa kanatti akkanan duraan haasa'etti tamanuu dandeessa moo mormuu dandeessa? Waa'een qurxummii baay'isuu jira kutaa isa kana keessa warra amma barreessan kana keessa. Maatiyoos waa'ee qurxummii baay'isuu sanaa dubbateera? Waa'ee hojiin isaanii qurxummii qabduudha jedhe. Waa'ee qurxummii baay'isuu kana kutaa kana keessatti maaliif koottaatiin yaa. Okay. So amma akkamii yaadni isa kam yoo ta'e irra filatama yeroo mata duree kana lallabnu tajaajiluu fayyadudha. Daqiiqaan koo dhumeera yoo dhumees asumaan yoo nurratti cufe nagaa isin jechuun barbaada. Daqiiqaa muraasa qabna garuu ibsaa xiqqoo ishee akka nu kennuuf sababni isaa hir'asaan deemni kenne. To'annoo jala jira. Isin lamaan gad dhiisuun barbaanne anarraa. Alright gaafii Maariqoos maaliifama iddoo nama dubbise Maatiyoos. Maatiyoos irratti obbolee akkaataa garaagaraatiin ibsammoo. Eenyutu ture jedha warra bartuu jalqabaa waame keessa. Simoon Phexros jedhamuu fi obboleessa Indiriisa. Indiriis. So bartuu jalqabaa kana immoo kutaa biraa irratti akkamitti ibsa tokko 16 kaasee akkamitti ibsa? Maarqos keessatti mootiin waa'ee Indiriisii Simoonii waa'ee Indiriisiin kutaa kana keessatti ni ibsa. Alright. Gooftaan sinaa eebbisu baay'ee waa'ee Indiriisii baay'ee galaanuma kutaa kana keessatti waa'ee Indiriisii baay'ee galaanuma nyaattu sin lamaan gargar baasuun baay'ee ulfaata. Tokkoffaa lamaffaa caalaa sadaffaa namni ba'u hin jiru. Isin lachuu baay'ee hojii gaariitti hojjettanii jirtu. Garuu waamamuu bartoota gara jalqabaa kan jedhu akkamitti eenyutu eenyu waamee eenyutu dursee eenyu argatee sana booda immoo eenyutu immoo eenyu waamee eenyutu obboleessa eenyuti isa jedhudha. Kan biraa waa'ee bartoota waamamuudha miti rama waa'ee bartootaa sana guutummaatti qo'adhu goottata. Waa'ee bartoota 12 hirpasaan kan kee yaadaa carraan iddoo gaariirratti bu'e waa'ee soomaa fi keessatti ati already wantoota muraasatti taasifne jira. Ishiidhaafis waan muraasa deebisee miti deebisennaan jedhu yaaduman isinii kenne malee deebiin jedhamu. Ishiidhaan pooyintiin isaa waa'ee waamamuu jaraatti. Ati immoo amma pooyintiin kee baay'ee kan si rakkisu eenyutu dubbii kana dubbate jedhudha. Dhuguma bartoota Yohaannis dhuguma jaroota yookiin jarreen kan biraadha dhuguma warra seeraa warra akkasii jedhudha. Garuu kan kee xiyyeeffannaan waa'ee erbee haaraa sana. Waa'ee erbee haaraa sana erbee haa ta'u jechuudha. Kanaaf yeroo biraa yoo namasitti adda adda baase viidiyoo kana irra deebi'ee ilaalee adda adda baasuu baadhee na rakkisa. Yeroo biraa isinitti deebi'ee waan kana isin gaafadha. Waa'ee bartoota 12 guutummaa isaa akkaatatti waamaman akkaataa isaan jedhan maqaan isaanii eenyu akka ta'e Maatiyoos jechuun Leewwii jechuudha moo nama kan biraati yookiis immoo zarii isaatu Leewwii moo maqaa isaatu Leewwii isa jedhu keessa gadi qabattee waa'ee bartootaa qofa qo'atta jechuudha. Achi keessaa warra bartoota hin taane macaafa qulqulluu baay'ee isaanii kitaabni isaanii baay'ee bareeda garuu warri bartoota hin taane tarii kallattiidhaan biran turre waan ta'eef jechuudha. Ati zirphata akka kanatti ilaali. Gooftaan sinaa eebbisuu ayyaana waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barumsi qonnaan keenya har'a kana asumatti xumureera. Viidiyoo isaa yuutuub irra isinii ka'a yeroo argattan ilaaluu dandeessu. Daqiiqaan keenya waan dhumeef gaaffii yoo qabaattan gaafanneetuma deemna. Waan isin haa eebbisu. All right.